subscriberii godhirratti. Jira jirtu kabajamtoonni maatii wal lammishootu warra na beekneef ani lammidhaa lammishootu birraati. Akkuma beekamu YouTube channelii banannee galirraa argachuuf subscriberii nama 1,000 fi public watch hour yookiin immoo sa'aatii ilaalchaa waggaa tokkeetti yookiin immoo ji'a 12 keetti viidiyoon keenya sa'aatii 4,000 nu ilaalamu akka qabu beekamaadha. Egaa minimum requirement kana guutuuf jenne yookiin immoo subscriberii nama 1,000 argachuuf jenne yeroo adda addaa karaa adda addaa yeroo subscriberii guurruutu yookiin immoo funaannutu jira. Har'a meeqa dabalee bor meeqan argadhaa yoo immoo 1,000 guutaa jennee otoo ija keessa laallu yeroo lakkoofsa subscription keenya nurraa gadi hir'isullee ni jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo har'aa kana keessatti wanta lakkoofsa subscription keenya hir'isuu danda'an furmaata isaa waliin qabadhe isinii dhiyaadheeraati. Haga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaan affeerraa kiyya. Kanaaf egaa akkuma dubbachuu yaale subscription keenya yoom 1,000 guunna jennee otoo ija keessa laallu har'a meeqa dabalee bor meeqa dabala laataa guyyaa kamitti yookiin immoo ji'a kamitti yookiin immoo waggaa meeqattan subscription 1,000 argadhee galii argadha otoo jennee dhiphannu lakkoofsa subscription keenya ishumti qabnu yeroo isheen nurraa hir'attutu jira jechuudha yookiin immoo yeroo isheen gadi deemutu jira jechuudha. Kanaaf kan sababa ta'e sababoota adda addaatu jira. Kana jechuun wanta lakkoofsa subscriber keenya hir'isuu danda'an keessaa inni jalqabaa maal jechuudha closed account. Closed account jechuun egaa akkaawuntii cufame jechuudha. Akkaawuntiin tokko kan cufamuu danda'u abbaa akkaawuntii sanaati yookiin immoo dhaabbata YouTubetiin cufamuu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun dhaabbanni YouTube yookiin immoo abbaan emailii yookiin immoo abbaan akkaawuntii sababa adda addaatiin maal gochuu danda'a jechuudha. Akkaawuntii isaa close gochuu ni danda'a yookiin immoo akkaawuntii isaa close jalaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii otoon emailii kiyyaanii YouTube channelii keessan subscribe sinii godhee sana booda immoo otoon emailii kiyya balleesse yookiin immoo emailii kiyya cufe yookiin immoo emailii kiyya close godhee lakkoofsa subscriberii keessanii tokkoon hir'isa jechuudha. Maal jennaani subscribe sinii godheen ture garuu yoo akkaawuntii kiyya cufame yookiin immoo yoo akkaawuntiin kiyya remove ta'e lakkoofsa subscriberii inni ani subscribe sinii godhee sinirraa hir'ata tokko jechuudha. Kanaafuu inni jalqabaa yoo namni ta'e subscribe sinii godhee sana booda immoo yoo akkaawuntii isaa namni sun cufe yookiin immoo yoo akkaawuntii isaa remove godhee lakkoofsa subscriberii keessanii maal ta'uu danda'a jechuudha hir'isuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas dhaabbanni YouTube sababa adda addaatiin akkaawuntii tokko remove yookiin ban gochuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma otoo YouTube channelii tokkootiin yookiin immoo akkaawuntii tokkootiin yakka wayii YouTube irratti hojjenne yookiin immoo waa YouTubein hin barbaanne hojjenne maal godha jechuudha YouTubein akkaawuntii sana remove godha jechuudha. Kanaafuu namni ta'e fakkeenyaaf YouTube channelii keessan subscribe sinii godhee sana booda akkaawuntii sanaan yookiin immoo akkaawuntiitti subscribe sinii godhan sanaanii yoo namichi sun yakka wayii hojjete yookiin immoo yoo YouTubein channelii isaa sana remove jalaa godhe yookiin immoo close jalaa godhe lakkoofsa subscriberii keessanii ammallee hin hir'ata jechuudha. Kanaafuu closed akkaawuntiin yookiin immoo cufamuun akkaawuntii tokko lakkoofsa subscriberii keessanii hir'isuu ni danda'a jechuudha. Wanta subscription keenya yookiin immoo lakkoofsa subscriberii keenya hir'isuu danda'an keessaa inni lammaffaa immoo spam kan jedhamudha jechuudha. Spam jechuun karaa feekii ta'een yookiin immoo karaa artificial ta'een yookiin immoo karaa sirrii hin taaneen yoo nuti kan subscriberii walitti guurru ta'e maal ta'a jechuudha. YouTubein ofuma isaatii yookiin immoo dhaabbanni YouTube ofuma isaatii subscriberii sana nurraa deeffata jechuudha yeroo booda. Akkuma beekamu websaayitiin adda addaa akkasumas immoo appilikeeshiniin adda addaa kan subscriberii keenya nu guddisuu danda'a yookiin immoo lakkoofsa subscriberii keenya baay'isuu danda'an jiraachuu ni danda'u. Akkasumas immoo karaa adda addaatiin fakkeenyaaf karaa sub for sub isa jedhamu sana yookiin immoo subscribe naa godhee as deebiseen subscribe sii godha jennee karaa kanaan lakkoofsa subscriberii keenya dabalachuu ni dandeenya. Garuu kuni akka spaamitti lakkaa'ama jechuudha YouTube irratti yookiin immoo dhaabbanni YouTube waan kana sub for sub sana hin barbaadu yookiin immoo karaa artificial ta'een yookiin immoo karaa fake ta'een akka nuti lakkoofsa subscriberii keenya guddifannu hin barbaadan jechuudha. YouTubein emailiin tokko yookiin immoo subscriberiin tokko spaamidha yookiin immoo spaamii miti jedhee karaatti adda baasu karaa hedduu qaba. Isaan keessaa inni jalqaba fakkeenyaaf otoo namni tokko YouTube channelii keessan otoo hin ilaalin yookiin immoo contentii keessan otoo hin ilaalin yookiin immoo viidiyoo keessan otoo tokko illee hin ilaalin callisee subscribe kan godhoote callisee like kan godhoote callisee comment kan godhoote YouTubein kun sub for subidha malee yookiin immoo spaamidha malee subscriberii isa sirrii miti jedheetu yaada jechuudha. Kanaaf sinillee kan gorsuu qabdanii gaafa namni YouTube channelii keessan subscribe sinii godhu jalqaba otoo subscribe hin godhin dura otoo jalqaba comment hin godhin dura otoo jalqaba like hin godhin dura maal gochuu qaba jechuudha. Dirqama contentii viidiyoo keessanii yookiin immoo suur sagalee keessan daawwachuu qaba jechuudha. Erga daqiiqaa 2 hanga 3 yookiin immoo daqiiqaa 3 hanga 5 erga daawwatee booda dhaqee commentis gochuu danda'a, likes gochuu danda'a, subscribes gochuu danda'a jechuudha. Garuu otoo waa tokko hin hojjetin yookiin immoo otoo contentii keessan tokko illee ilaalin callisee kan subscribe godhoote kan callisee like godhoote callisee kan comment godhoote YouTubein waan kuni fake subscriberidha malee subscriberii sirrii miti jedhee waan yaaduu fi lakkoofsa subscriberii keessanii yookiin immoo nama subscribe sinii godhe sana sinirraa hir'isa yookiin immoo sinirraa deeffata jechuudha.
Kanuma faana wal qabate yeroo adda addaa namoonni tokko tokko ni jiru maal godhu sub for sub jedhaniiti viidiyoo namaa jalatti koomentii yeroo barreessantu jira jechuudha. Kanaafuu yuutuubii keenya irrattis ta'uu danda'a, yuutuubii namaa irrattis ta'uu danda'a sub for sub jennee gaafa barreessinu lakkoofsa subscriberii hir'isuu miti akkaawuntii keenya illee nurratti cufamuu ni danda'a yookiin immoo yuutuub chaanaliin keenya illee nurratti cufamuu waan danda'uu fi waan akkanarraa of eeggachuu qabna jechuudha. Karaa sirrii yuutuub chaanalii keenya guddifachuu qabna malee sub for sub jenneeti subscribe naa godhe yookiin immoo subscribe sii godha jennee akkattiin nama kadhachuun akka aarsaa nama kanfalchisu illee beekamaadha jechuudha. Sababoota lakkoofsa subscribe keenya hir'isuu danda'an keessaa inni sadaffaani namni subscribe nu godhe deebisee unsubscribe gochuu ni danda'a jechuudha. Kun sababoota adda addaatiin dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf amma namni tokko YouTube channel keessan yeroo ta'e subscribe sinii godhe yookiin immoo jalqaba contentii keessan keessaatii contentii ta'e jaallatee subscribe sinii gochuu danda'a. Booda irra garuu sin waan namni sun barbaadu hin gadhiista yoo ta'e, waan jibbinsaa facaastu yoo ta'e yookiin immoo contentii standardii isaa hin eegganne gadhiistu yoo ta'e maal gochuu danda'a jechuudha. Namni sun yeroo biraa YouTube channel keessan unsubscribe sin jalaa gochuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo namoonni yeroo baay'ee sub for sub jedhanii gaafatamanii yookiin immoo namni subscribe sii godha subscribe naa godhe jedhanii sin gaafatanii nama sin hin beekne taananii maal gochuu danda'u jechuudha. Contentii keessan miti kan isaan barbaadanii lakkoofsa subscriber isaanii baay'ifachuu barbaadu waan ta'eef jalqaba sobanii subscribe sinii gochuutiin sanaan booda screenshot erganii booda maal godhu jechuudha. Unsubscribe sinirraa gochuu danda'u yookiin immoo subscriber isaanii sinirraa deeffachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu namni subscribe sinii godhallee deebisee unsubscribe gochuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti wantoonni lakkoofsa subscriber keenya hir'isuu danda'an sadii ture jechuudha. Abbaan akkaawunti tokko akkaawunti isaa close yoo godhe yookiin immoo dhaabbanni yuutuubii akkaawunti isaa sana yoo close jalaa godhe lakkoofsa subscriber keenya hir'isuu ni danda'a jechuudha. Inni lammaffaan karaa fake ta'een yookiin immoo karaa artificial ta'een subscriber yoo walitti guurra irra ta'e yuutuubiin subscriber sana nurraa hir'isuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa immoo namni YouTube channel keenya subscribe nu godhe boodarra deebisee unsubscribe gochuu waan danda'uu fi sababoota kana sadaniin lakkoofsi subscriber keenya yookiin immoo number of subscription keenya gadi hir'achuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu number of subscription keenya yookiin immoo subscriber keenya akka nu jalaa hin hir'isnee fi furmaanni inni jalqaba sub for sub dhiisuudha jechuudha. Kana jechuun namni subscribe nu godhu suni yoo xiqqaate viidiyoo keenya daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 5 hin ilaalu taanaani nun fayyadu waan ta'eef yoo danda'ame sub for sub sana dhiisuudha jechuudha. Kan nuti subscribe goonuu fi yookiin immoo kan subscribe nu godhanii kan viidiyoo keenya jaallatan yookiin immoo kan viidiyoo isaanii jaallannu yoo ta'e bareedaadha malee dabootiin subscribe naa godhi subscribe sii godhe jechuun sun akka sirrii hin taane beekamaadha jechuudha. Kana jechuun subscriberii sirrii ta'e karaatti subscriberii real ta'e argannu irratti hojjechuu qabna malee karaa sobaan subscriberii nuti argannu nun fayyadu waan ta'eef kanarraa of qusachuudha jechuudha. Inni lammaffaa immoo akka namni unsubscribe nurraa hin goonee fi yookiin immoo namni tokko erga subscribe godhe yeroo biraa akka deebisee unsubscribe nurraa hin goonee fi waan namni barbaadu yookiin immoo waan namni jaallatu yookiin immoo waan followeriin keenya jaallatu hojjechuun akka furmaatatti ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu waan namni barbaadu yookiin immoo waan namni jaallatu yoo jenne namni dhimmatti inni unsubscribe nu godhuu fi hin jiru waan ta'eef akka lakkoofsa subscriberii keenya nurraan irranne yookiin immoo akka nuti community sirrii ta'e yookiin immoo real subscriberii yookiin immoo real viewerii yookiin immoo maatii sirrii akka nuti uummannu nu godha waan ta'eef yoo kana gootanii subscriberiin keessan sinirraa hin hir'atu jechuudha. Akka viidiyoo har'aa kanarraa barattan abdii guddaan qaba waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaa naaf qabaadha.